Yeroo darasummaatiif tan keessatti sheekh mudannoo isin mudate mee mudannoon isin mudate maal fakkaata? Bu'aa ba'iin أو مدرنا moota. يا أو مدرنا تقواعا نمني عندي إفهم غرين نيرام فتا غرين إفهم موديسا سنيجله غرين إفرا إفهم موديسا كام فتا إفهم موديسا غرين نيرام فتا ماله نمني نما تهه توما وان ثسائي چو مدرنا خيزة تتاي كانوا أفتهون تاو سيجله كانوا أفتهون تاو tagaafa malee halaashaa warra dhiyeessee naa taatu tagaafa sagantaa idaarra dhiyeessee naa taatu hedduudha. San akkuma jirtu taate dhuguma wanni ilmii keessa nama mudatu namni hadhaa hin dandamin namni ilmii keessatti hadhaa hin dandamin wahuma mi'a raahaa ilmiidhaa ji'ee himuu hin qabu bu'aa ilmii himullee hin qabu. Akkasigaa gaafa hantuunni miila nu nyaatee na nyaatee jechuudha. Hantuunni kun hoggoonii fi miila nama nyaatu hin dhagean. Wahuma takka namni dhaga'u hin jiru. Takka miila si nyaatee hantuunni. Hirriibni illee oggusuma tola. Giseen si nyaachuu jiru sun. Hirriibni illee oggusuma tola. Maadansa shaa qabaa? Akkana sii tolan beekanii gisee subiidhaa masjiida keessa bulle. Masjiida keessatti kuutuuf faantatiyya akka jirutti hantuunni xulqirraa godhee yeroo salaata subiidhaatiif ol kaane akkumaan ol kee cirrachii gartee masjiida keessa jijjiru kun na keessa ol kukkutee akkasuma dhaabbataan gaafaan kufelleen hin qabu. Bar mudannoo tanuma qoflaa qofaa miti bar mudannoo hadhaadhis ni jirti waan jirtu sun ni jirti jeetiin sana achuma dhiisee tanuma akkasii himee tan lammaffaadhaa gaafa duraa cittoodhaatiitu ni beektan gaa cittoon tun ani zabana kana bakka kuttee moo Durtu ni jirti zabana kana dhaabamte. aduu keessa teenye laallisii tana haf goota gaalaa roggoo haf goota onneen tun akkasii as keessaa sirkifatti gaafaan gaanarraa jibbanitti hin beeku warra maqaariyaa taa'ee kalaas cittoo tana osoo dhibi cittoo tana tana malaa Akkana godhaa jee. malaa akkana godhee gaawaa di godhu ish jedhanii namni naa wajji nyaatus dhabamee boodarra aariyaarraa gaafa na aariyaniis numaan qabaa lama naaji. Gaafa kissi waldii janiitu jirti. Kissi waldii yookiin caantaa takkaa jira. Kophee kissi waldii san bishaan na duraa fuudhee saniin qaba. Akkasii gaa darasaan hundi naa wajjiniin itti buutee isii san dhabnee warri keenya yookiin nan amanu ji'ee irraa dhiqee isii san jechuu taafte takka. Huccuu keessa kaayyadhee miilaan ilaa deemee abbaa kiyya bira dhaqee kun olaan ragaan takka na duraa qotte bishaaniin na duraa fuudhe takka immoo kun akkanattiin fidee kophee naa biti ji'ee gaafaan caantuma sun shilingii shaniin ka'a. Shilingii shaniin bitadhees niin qaba jechuudha. Shilingii shan. Saniif shilingii shaniin caantaa bitadhee qarshii qarshii lamaa shilingii. Qarshii sadii guutuu naa kanneetiin shilingiin takka narraa fi shilingii san hulbata bitadhee ganama hulbata dhuge garaan na goggooga jee. Maashaallah. Akkasi ilmi har'aan tana kun taa'ee itti qoosu waan ajaa'iba sitti ta'u itti qoosee waan ajaa'ibaa takkaan fide ji'ee bakka namoota garii wallahi si ajaa'ibsiisa asumaanuu ergaan hin dabarsuu barbaadu wallahi hoggaaniif inni kalimaa takka dubbate sheekanni hordofuun beekaa. Sheekha afaan arabaa kanaan faallaa addunyaadhaa deemuu jira jechuudha. Nama sheekha ifin jee. Ilmi har'aan tana itti qoosanii ta'aniituma nama humna if jala qabaniituma ilmi akkana godhan kana namni guyyaa tokko seenaa guyyaa tokko ittiin cittaa'ee hin qabne ka guyyaa tokko hantuunni miilatti na nyaatee hin qabne. Lallaal ka guyyaa tokko sadaqaatti kadhadhee nama wal beenuu wal agarree nama suniin na harka jee fiigee lafa kufee kan hin qabne jechuudha. Wahuma takka kan mudannoo gammachi kofalchiiftuu fi boochiftuu kan hin qabne ilmi akkanatti itti qoosanii miti. Waanidhaa irra guddaan siidhaa tan dubbatamtees ni jirti. Hammanumatti waan irraa dhaabbadde malee keessacha kutullee.
mee osoo ilmii kana keessaan baane ammallee ilaalchi yeroo isin barnoota diinii kana barachuudhaaf hawaasni qabu fedhiin jirtu yeroo sanirra amma dhaabbattee yeroo san gizee ilaaltu dhalooti ammaan tanaa kana barnoota ilmiidhaaf haalli jiru ogaa wal bira qabdee ilaalti sheekha mee maal fakkaata ergaan akka sadda qabdu maalime yeroo san laaltee yeroo kana yeroo laaltu. Wallahi egaa tela seenaa tana eenyutu himoo tala seemuu warra gaafa Haile Sillaaseedhaa dhaqqabe. Hanguma daara qabdanii jirani. Himuufin deema. Kun ka gaafumaa dargiidhaa dhaqqabe. An kanneen seemu kun fagoo biraatii miti beekee yaadii quma kana jalqaba isaarraa jechuudha. Kaniin laakiin ammoo yeroo sanii fi yeroo tana yoonii fi wal cinaa haa qabnu taate waa lama garaagarummaa guddoodhaa jiru. Wanni lamaan takka wallahi ihtiraama ilmiidha. Waan takka addunyaa tanarra ni dhageessaa ni je'anii namni diinii fi ulamaadhaan ni je'anii qalbitti gaafas hin yaadiniitiitu amma jira. Gaafa ifiif barannu san waan hedduu nama gammachiisu keessa namni warra toohiidaa je'eeti. Warra toohiidaa je'e lakkaawwata bar majlisni toohidaa achitti dhaabbate bar majlisni toohidaa achitti dhaabbate bar majlisni toohidaa jedhanii walaloo ammaa tireefuu himtu sana osoo niifiin kaaseetaa toohida irra kaayame kan nazmiidhaa kana caqasuutiin haffazee yeroo ramadaanaa ganda galla warra keenya biratti yeroo dhagallee ramadaan achi soommannu raadiyoodhaa jira gaafa duraanii beeytanii kaaseetaa keessa kaayamaa dhagaa keessa kaayamaa. Waan Jamalaa jiituun jira raadiyoon raadii isaa jedhiitiin an akka raadiyoodhaatti jaaf jechuudha. Akka kaaseetaadhaatti oguu yeroon geesse itti qabinaan jaanii haffazee jechuudha. Keessattuu kaaseetaa Haliimuun Kariim anta Zul Jalaali jedhu kana haffazee keessaa duuba karaa lamaan jechuudha. Achumaan walaloo wulii silaa akkanaas ji'e dhufuun taate gaafni san gaafa ulamaa wal jaalattu darasaa wal jaalattu odoon fi firaqni adda addaan dhufin namni wal hamachuu kabaja waan bira kutanii nama areeda kana qabu kabajan nama ibaadaa qabu kabajan kan amma deebi'aniituma wal saalfachiisanii ni wal qaanfachiisanii adawwii walumatti ta'anii ifumaa adawwii walitti ta'anii wal jala qotuudhaan deemamu kanaa miti waa lama garaagarummaan guddoon jirtu takka sanii hin jee ammoo gama hawaasaati yeroon irra namni diiniif waa kanna yeroon namni irra warra diiniif inumaatu ulamaa kana sadarkaa isaa beeku gama hawaasaati amma Allahumma lawla selaanee fi namoonni gariin diinuma kanaahu nama jibbisiisu baate warri diin jechuun warri maan diinima adiin qaraana jiru selaa nama jibbisiisu baate kabajaa fi ihtiraama ulamaadhaa fi barattoota diin rabbiitiif gaafas qabu sanii fi kaarraa garaagarummaadha qaba gama hawaasaatiin gama warra baratuutii fi immoo gama warra wayii himna je'uutiin jibbansi ammaan tana irra guddaadha malee gaafas hin jiru jechuudha. Namni kun wal lakkaawwata as taa'ee warra toohidaa jechuun wal lakkaawwata. Kana jechuudha. Maashaallah. Mee gara imala ilmiitirraa yoo kana jennanii gahaa imala ilmii kana keessatti akka ammaa saniin dagachuun barbaanne mee saayibboottan kan kee warra wajjin barataa turtan warra gartee bu'aa ba'ee hedduu keessa hojii dabartanii namoonni ilaa irraa lubbuun jiran ni jiranii waliin mudannoon si mudate. Wallahi warri waliin mudannoon nu mudatanii jiranii ka ammallee dhiyoo tana namni tokko gaafas karaa Ameerikaadhaa kutee an beekuu dadhabee bakka kanaa wajjiteenya ji'ee misenjaraan barreessee firdi kana yaadachiisellee ni jira. Kan ammaas eegas walitti deebinee amma kun guyyaa Kamisaa fi Arbaadhaa Sheekh Muusaa irratti waliin barachuudhaas ni jira. San keessaa tokkumaan himaa Ahmad Shakuur jedhii jira. Ahmad Shakuur kanaaf mudannoo adda addaa waliin qabna amma baabbila jira. Qarsaa Sheekh Abdii Mahammad Sheekha jedhamu biratti quraana qaraana. Oduu quraana qaraanuutiin abbaa kiyya bira dhufe. Yeroon dhufeen hadiisa tokko dhage.
hadiisa kana namni tokko masjida nuti qarsaadhatti itti salaannu sun beeka qarsaa jaarsootii jira beeki qarsaa Qarsaa tanaa miti. qarsaa tanaa miti qarsaa jaarsoo jeni jirti qaamati maamii achi jirti masjida tokko jira masjida qabrii walakka jira sanii duuba namni tokko ka beeku isin masjiduma warra Sheekh Usmaan Sheekh Usmaan Sheekh Usmaan أبي مرصد الغنوي راوديسه أكيد إرجما ربي صلى الله عليه وسلم إسا جون دقي أنا قبري جرجل تنين صلاتنا الراس انتهينا حديث عن مسلمي وديسه جن نافذيسه يا وقول في حديث عن نافذه أبغى يبي ركارسا سندقه درسان قطورا أصلي خنا أبو ميقطع وانجب توتا كارسيني ما وانجين جمّا تقولو مالي أرى مغرب أرى مسجد خنا تنزل نون جنجيجو أبو مالي كونوا حديث رجيفة دا علم ربي يقومن دقيقة تدلقني عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم أما نفسي زيجو أجي دوبا نمني جهنم جل بهاني على الصلاة مسجد غيث بولو على الصلاة مسجد غيث بولو أكاسيجا Sheekh Abdii kun nu dhagihee yeroo sanitti innis eegasi hadiisa amma abbaa kiyyarra bobbihee ganaa barachuu ta'a. Yeroo sanitti waan hadiisaa tanarraa quban qabu narraa yaa'aa ji'ee maqaa maal nuu baasan gaafas jahan jamaal torban qarsaa nuu baasan. Torban qarsaa warra qarsaa irraa yaa'e torban qarsaati jechuudha. Yeroo waraanni jaarraatii fi waraanni abaawoodhaa wal dha'u yeroon sanii waraana walakkaallee buunee rabbiin nu baasee warra gaafas jahan nu torban gaafasiisanirraa kan amma gaa qaraatirrallee jiru kan qubatee ammas nis qaraasisaa qara'uudha jiru Ahmad Shakur jedhama. warra baabbilee keessa waliin jirru kan isinuu quba qabdan sanii jechuudha. Ahmad Shakur, masha Allah. Akkana kana ayyee. Ani akka kiyyetti yeroo dheertuu dura kaasita zabana kaasitaa saniin si dhagaa ture. Mee imala daawaa yoo bifa akkamiin eegaltanii imala daawaa maal fakkaata? Yaada bareeda ani daawaa fi ilmi diyyaddan baane gaafaan dura eegalen beeku anumaa daawaa tana godhuuniif bare odooniifin akkumaan siin jee hadiisa Abii Marsadil Ghanawiyyi kaniin eegalee qarsaarraa ummata yaaseen sanirraa eegalee waaniin dhagihee daawaa ittiin godhu kanumaani waa'ee daawaa tana duuba uumamarraa takkataniin dubbachuu barbaadu gaafaa re'ee tiisu. Waggaan eefeen re'ee tiisu jummaa dheenee guunii fi jummaa salaannu. Imaamni khutbaa ibnu nabaataa tanaan nu salaachisa. Khutbaa ibnu nabaataa khutbaa dursuun ka. Tanka sa'iideen shahiideen sa'iidee shawaabi aalil jannati fil jannaa wareehaanatee nabiyyaa deelommaa ta'etu sanka. Guunii fi amiir ilmuuna sayyidinaa علي بن أبي طالب أقول كرم الله وجهه جانسن وانا سنة مال نجرتي أنا أبغى غندي رامبرين نما جرا مالله غندي رامبرين خطبة ابن نباتات هذين سلا جسوا نما جرا غرومو إسي وان غرساتي متي خطبة أما تدبا torbadura barreeffamtee ibnu nabaataadhaaf barreesse akkasigaa yeroo salaachiftuu kana silaanii fi naannis akkasaa kanatti
maalii silaan ibin akkasaa kana gorse ji'etiin yaadaa ture. Achirraa hin duuba ka'ee waan inni ta'e jechuudha. Gaaratti guune bir re'ee bobbaasu. Re'ee tanaan anis salaachisa. Re'ee Haya. re'ee takkaa salaachiftee Amaan re'uma jiraata tanaafiin gaafata. azaanee re'uma tanaafiin azaanee walitti qabee Haya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jee akka imaamni gandaa gaafas jiru sanitti Haya. ifuma re'ee tana ta'e waa'inaa wa'alaikum salaam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jee azaan akka baadiyyaa ka dursu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jee azaanee Haya. achi booda gorsee khalaas ista'u jee salaachisa waan na mudate keessaa gaaf tokko guuzaatiitu warra dachii akaafu akkana ijaara duuba jira ani isaan hin arku anumaa azaannatee kara salaachisu waan deebi'ee boo maaliif jirtanaan jedhan hiijiyeetuman fiiginsarra ka'e gaafas hamma Salaachisu jirtu moo? namni isaan keessa jiru manguddichi tokko ni beeka looleeniiti mucaan kun booddeedhaas nama gorsuu taa'u ta'a. Daansii Mashallah. taphachuutti hin jiru. Wallee taphachuutti hin jiru. Maaliif akkasin rifachiiftan jeeni warra ummata sun hin lolee waan hin yaadadhu keessaa hot jedhaniitiif bira na kaa'ee jaarsi akkanattiin holladhagaa yeroo sana guuniif isaan na harkan akka nama badiita akkanarra harkaniitti hin hollatin ati ilaal gana waa gorsuu ta'e sanaan jedhan akkasitti waan san maal kenaan gorsuu ta'a laata jeetumaan waan san rabbiin akkasin na hambisee kara gorsaa dhufuu kiyya dura kaasee xaashee Muusaan zabuurirraa waraabe tokkoon dura caqasaa ture. Kariga gaafas ummanni kana caqasaa kanumaan haffase. يقول الله عز وجل يا ابن آدم المال مالي والجنة جنتي وأنتم عبادي فاشتروا يا عبادي بمالي جنتي صدق الله العظيم يمجا شيء نقول نقولي في وراه سقال دردرة درسلينك ربين قدانا كني جو يا ابن آدم يا المان آدم جا المال مالي كبيني خيا والجنة جنتي جنة جنة خيا وأنتم عبادي سنيس قبرو تخيا فاشتروا يا عبادي بمالي جنتي يا قبرو تخو كبيني مخيا سنين جنة خو بتدادا أجيتي يقول الله عز وجل لولا مشايخ الركع وبهائم الرتع وأولاد يتلون كتاب الله لجعلت السماء حديدا والأرض رمادا ولا سب العذاب صفا لكن جو ربي جيك سوف ترى خازيت مساخنا بفسارة يقول الله عز وجل يا موسى نمران يا صاحب البيان وأنا الملك الديان أنجا موسى بودي يسأل شيء موسى جني إسمه كان أبين تاشي موسى ما كان أكتب ديروزن إيه أمون هنا فزوان كاسيت آخر خيزا جو ربنا كنا جو يا موسى نمران أنا خجلتنا ما قلت ويان كياما أصدي مجاء وقوني في النجي خلاص خنانا فزا guyyaa jum'aa dhaqee sagalee shee Muusaa irratti jechuudha. Sagalee isaa irratti godhee waan kaaseetaadhaa kana uummataan gorsa jechuudha. Tokko tokko kaaseetaa dhaggeeffateetiitu shee Muusaadhaa akkana jaajee beeka malee yoomuma qaree jedhiitu godhamuun alaala. Kaaseetaa jala habbasee. Oduun Ati haffastee jirtu waan dhageesse. kaaseetuma sun toon kaaseetaa tokko hedduu walaloo kanaan ka ta'asiira naffide kaaseetaa diyaa'u laqqeeti hedduun jaala. Ni waan jibban qabaami jibbamaan namaa qabaa badhaami yaa irkoo akka rammataan laali hadiisaa quraanee subula salaami addaan baasee halaali haraami yaa irkoo akka rammataan laali
jaldaamni shirkii manguddoo dooriiti dalagaanis khilaafa nabiiti yaa hirkoo haqaa rammataan nulaal abaadir jettee sheekh Hussein jetteeti barkoo dirattee shirkii dhabbabbaati yaa hirkoo haqaa rammataan nulaal min jaleen jalaa hisaaban qabduuti halkii jalleftee bakka bakkayyuu yaa hirkoo haqaa rammataan nulaali yaa warra adraa hujii haraami quraanan garreessa hukmii rahmaani yaa hirkoo haqaa rammataan nulaali qarxaasa jee isbiffanniseeti quraana rabbii kabajaa dhorkeeti quraana rabbii najisan laakeeti itti habuusuu seefii qarasaati yaa hirkoo haqaa rammataan nulaali wahaabiyyatti natiisa nabiiti irraa dukkanaa barnuura rabbiiti wahabii jee kanatiisa dheeysu azaabni rabbii isa haa bugeessu khalaas gawaan kana haffazeetiin الله achi booda ofirraa anis ammaa jechuudha jechuudha waalumma jirran gaa dheertuudha isinii hayyee بودرة إسنو أكوان كاسيتا زمانا كاسيتا سن كاسيتا صدركا إمالا دعوا قيستي كاسيتا هنالي هوا صابرا عنقهو ترتن نفكا dhuga آية ميا achi booda ديسو gaafirra anis achi booda ulee kaasetaa baasuudhaan eegalee turri kaasetaa kaniin an baase yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum an dhikrillah waman yaf'al dhaalika fa ulaa'ika humul khaasiruun kaasetaan guyyaa duraa kaniin an baase isa kana ni yaadadha eega bargaa aata kana haffazee ibaadaa irraa isin hin shaakalin qabeenya keessan addunyaan teessan ilmaan keessan jee kana baasaa ture baasu hanga bu'a qabeessa ta'e jee amma tokkicha sun saba kan internet irratti namni gariin gadhiisu kaniin harka YouTube kiyyarrallee jiru bu'a qabeessa ta'e kaja'u sanii fi irra guddaa ammaas magaalaa jannataa ifeemmaas akkasuma magaalaa ibiddaa kaniin eegaan abudaa dhufe baase wajjiniin ati kaaseexaawwanniin ani baase kaniin itti yaadee baasee fi kana jalaa waraabanii akka kaaseexaadhaatti deemee hedduu yeroo sanitti kaaseexaa 20 oli jechuudha. Osoo inni kaaseexaa 20 ol tahee akkana jiru Afrikatiifiin dhuftee obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyi gaana yaamee Afrikatiifiirraa sagantaa dhiyeessinee itti gaafun ilaa hanga ammaa jirra waan garii bar beekaatiin firraa hin feene akkasitti dhiisa أبشر akkana kun كاسيتا خيسا خان هدو أما يوتيوبالي غدا غدا رلي جرو غور نما حواسا هدو خيسا جرو أكاتا اسم مغالا جنتا تن إدي إبستان غويا جمعة داسن كيستي قلبي حواسا خيستي إنما وان هدو نما خيست أومي أنا كا أني هبنا ننكبوتي سوني حواسا هدو بريجي جرا جيتي يادا إن شاء الله ورا غويا ورولي تمين دي فمربي سنهاغرو شيني خينا شي جمال ولولوس ني دندها دنديتي ولولوس ربيني خني في بفتوحيدا خنا مي اكاتان توحيدا تبا بدس ترت مال فكاتا اكاتان سي ولولو نواستي قبسو مال فكاتا وان سن راي لي شاف تكون waan kana gaa irra guddaa namoonni as jala jiruu fi kadhagee isin dhabamu irra guddaa haawwan barsiisuu osoo neefeen nam tokkorraan dhaalin jechuudha. Ittiin ababee inumaatu mana haja isaa kana naan lafa kaa'ee yoo nifi jaan haqarraan hin fagaattu. Hanga gaa namoonni naannoodhaa hundi ni beekanii narraa fuudhan takkatti afaan Oromoodhaatti deebisee su'aalee fi jawaabii fi kana hundaan godhee amma yeroodha wanni sun xawwaree jabaatee bakka hunda deemu gammachuu guddoodhaan nan dhaga'ama. Akkina jedhan ulamaan islaamaa silaan kitaaba kaayee kitaaba sana abaluu kaayee kan namni nabii qubaatee irraa fayyadamee hin fadhaa jedhan. Waan gariitanii yeroodha walaloo aruuzaa akkasii oofan yeroodha namni garii bar wanni sun tiyya jee falmata. Gariin ammaas waan namaa ol baaftanii jeellee kaloloo jira. Ani gammachuudha keessoo nan dhaga'ama. Wanni sun waan nama fayyadu taate maaddaan barnoonni gartee afaan Oromoodhaatti deeffame
إيه قل جئي يا نبي يا محمد يا ربي إيه أعوذ نيما جم فدا جاني أكستي أكيد دولارات بريتشاني جانسن يرودا ختامني سن ديمه توري بكيو سيني إيه نتي أزير كيفا مودا بوزا ريف جمّچو قد دوران كبايچو ورن مول نانا وجرو إيه أبو وان كذا كب إيه بر سدورة ومادا هندعيني مادا خيساتو وان إذا خنا هندعيني هاو ولي كابو دات خنا هندعيني جاني hanga booddee walin laaleessa namoonni garii kawaa walalumaa jedhanii zabanni haa zabana qotootoo mira wal jala qotoo jira bar ihtiraamni akkuma reefu dubbadde sanitti ihtiraamni fi kabajaan hin jirtu akkuma kitaaba tokko keessatti maali gorsuma shee Muusaa kaniin dura fassisuun keessattuu akkini jiru bar hoggaanii fi naggaadee wal sobuudhaan ibidda seentu ulamaa'ii walii hinaafuudhaan ibidda seentu gartee kaangoo qabatee nama zallamuudhaan ibidda seentu laata eenyumaa jannata seenaa jee dubbata kitaaba warra dursan irraa sheedii zabana boodatan osuma deemamtuuti inumaatu namoonni tokko waan ifi hin qabne komii irra kaasee waloloo jechuun eegee jalqaban booda sababa saniin kitaaba kanallee anummaan barreesse. Barnoota nama laaffisu ijoollee fi dubartootaa fi nama akka ijoollee fi dubartootaatiif jedha. Kitaaba kana taraa takka firiin kumni kudhan maxxanfameeti. Firiin kumni kudhan maxxanfamee maxxansaan sun hogguu takka dhumtee eegas irran deebine malee namni hundi fakkeenyaaf sheebbayaan waa'il biratti akkasumatti immaas majlisa shaadam tuulaatti akkasumatti immaas maaliin si hima fadis sheetoofik biratti akkasumatti immaas maali sheekha waan sheekh Abdallaa Bookeedhaa ka ammaan tana kunoo dirree dhawaa jiru ilaa hanga ammaa ijaazaadhaa kan nitaaqottu jeenna yaamuudha jire innillee asumaanuun hin dhufaaf jiyetiin itti himuu barbaade yoon ifa dhageen taate barnoota kitaaba fi ummataaf ijaazaa irra kan nitaaqottu naan jechuudha jira hedduun kitaaba kanaas irraa gammade dhiyoota nama amma sabaa kitaaba kiyya kabiraa kanin barreesse kumaan garsiisetti ani kitaaba kum tokko silaa keessa kitaabni kitaaba kana ga'u nabiratti hin jiru je kitaabni kun hiika wanni irra kaayame sulaaluma ta'eeti kitaaba usula dura jechuudha usulu salaasaa dura khuzii dura waajibaata dura qaraamuu qabu kitaaba sadii aqiidaa fiqhii siiraa mabdaa qolfii daliilaan fidu waan biraan fidu gaggabaabsee waan isa kanarra sulluma dhaabbattee achiin boodatti kara barnoota biraa itti seentu barnoota biraa itti seentu kanaa jira barnoota hawwanii qopheessuudhaaf waloloodhaaf yeedoloodhaaf qopheessuu keessatti dabartee jirti gaawaan garii namaa odeessa malee barabbaan hin odeessu akkasi. Waloloo sanirraa waan yaadattan yeedoloo qabdurraa mee guruun buusaa wanta yoo dandeessan xiqqishu. Waan dhagaa waloloon aqiidaa irrattis taniin qopheessanii jirti. Ta'aaloo mee karaa toohidaa yoo isa dhiiftanii dhabdan milkii hunda salaataa fi zakkaan kullummaan ibaadaa wanni irra dhaabbattu hundeensii toohida saboonuma mala isinin gaafadhaa kaniin jalan jaarree mana gubbaa hidha wallaahi waan maluu namuunuma harkaa toohida fudhadhaa itti maraa harka ama kudhan taa'e rasuuli rabbiiti ka qureeshii yaamu karaa toohidaati qooluu laa ilaaha illallaahu jechaa kuffaarri ni beeyti hiika akkana jechaa أجعل الآلهة إلها واحدا جترا تعجبدي أدوين توحيدا أجي إقا أكاسد ديما مكان خاصة قناة اللين النشيدة في الأقيدة جيئتين أكاسد توايا أقيدة رتباسي أوكي سدركا كاستا جيريتو ونو كاستا ورابا تنسى سارت شيخ موسى سوالات أو شيخ خينيا ديتو مقدمان هاتي قد مقدمان هاتي
ulul azmii kanaas hoggaan eefin waa'ee sabriidhaatis nabiyyallaa nuyi hangafa ergaadha sanaa kuma taa'e kashantamirruudha kaqoome isaa yaamu halkanii guyyaadha takka sirrii godhe taan jaharii godha cinqii isa cinqawwan irraa barattu tuufaaniin ifite sakuraan gartu nabi ibraahimii jaalallee rahmaanii toohidatti himnaan ibidda darbanii jecha tokkoon dhaamsee rabbiin dandayaanii jechisaa tokko tumsisaa dhiyoodha yoonuma obsanii jechisaa tokkichi baryaanaa rukuunii muslimaaf ni gayaa ayaannummaan kunii nabiyyallaa muusaa kaliimur rahmaanii toohidatti himnaan baharin naqanii isaan duraa baase rabbiin dandayaanii tumsisaa dhiyoodha yoonuma obsanii ka fircoonaan je'ee daruunii nadiisaa nabiyyallaa muusaa ani niin ajjeesaa yaa nama muslimaa gurraan ni dhageessaa qophaa'ee eeggadhu mokkaramuuf teessaa sahaabaan rakkatte ambiyaan cinqatte ati najaaboo saboo maaliif seete ulul azmiin kana rabbiin dubbatu quraanaan dubbate hoggaadha nabiyyiif odeesse hoggaadha gorfatu jeeggaa waa'ee sabrii irrattis waa'ee adda addaa gaafa hiyyaanidhaa sangaawaan keessa baanu ni beeytanii kana hundaan godhama walaloon aruuzaatis ni jirti taanis namaatu odeessa taanis anumaa isin dhageessisa kanuma isin gaafadhi. Maashaallah. Waan walaloo tanaa wajjii wal qabatee tooxiida kana dur nuti gaafa ijoollee الله يا حنان الله يا منان يا عليم عليم يعلمنا القرآن خذوخنا أفانا ربي تينيس أبدو بسم الله والرحمن وبالرحيم الدائم الإنساني ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحده وأنا كنا خناني برخو سجل تما سديتم سجل تم تك كنا تي مبرسيسات راني مي توهيني بفخنا توحيد أنا ما خيناف أكا قلت بفخنا قبسيسات ران مو وني وان كان رأتيو فمطلو نتوان كان رقبت خيروسن اسم حفظ دن فايسنا كام من تناتي يبسط ويدو بريدا مي وان كان يو اسم بردي راتيكو واحد دورا جرا غافي في ديبي جئ خن شرط لا إله إلا الله تين نواقد إسلاماتين شرط صلاتاتين شرط زكاتين وهند ترتيبا كان كسد دي مودا جرو غافي ديبي جئ خاصه تانس جولل وراب دي خدي مودا جرو هدودا تجرا تاكا ورابمي ورابمي تس خدي مودا جرو هدودا جرا اما دوبا تخفيف كانت تيس ايغر رادي بسمبودا افان عربي راتي سي الله سبلاد سي الله لافا عربي دانيس جاني خدي مودا جرو هدودا جريچو اما غا ان شاء الله مال فكاتيغا اكنمتي نمني هندي اوفا جرا بيتا وان افكا كبو يري غرتا وان وان براتي بنجو اركو تنجر وان براتي بنجو زبناتي تو ني اگر هانغا وان كان لابد اولبون كوني فرا ديركمنم غوتي مالي فرا ورما غرتي افار صوتي في افي موتي ديسو بير جيرا بيخي ني بيتا وانجو يوني في نموني اجندا دا يوني في وادي كشو توري اني يا دغزي غري لا دمال نسبو رادي مني او وات قطرن كاجر زنجيتين يا دغوني في اجي ولا قال مرفنتوتي اسباني بابا 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 جاجو اكازتي وهم كنا جبن صافي خنا مهون دافي ان شاء الله ربي خاتمان واتول تمن وان جنة اوكي شيخ دوغلا تومي سنترسيسي دي فما مي اكولي غلطي دامسي درغغيش اسلاما خيستو يرو امان تناتي في اللي حالا ما يرجو خنا وجي والقبته علمينتون اكلا يوتكن برتمني اسن يرو بوابي هدو خيسله دبرتني برتني ونشن حواسا في اللي دامتن ارغانسن حواسا في اللي قبته يجرات ان شاء الله سندورت بكارت سيدي بيسو قبتي سديتا خافنو جرا طالع إفين كقبنا وان كتب ديون دو فرار راقتين سيا نمدرا قتشيتير أكاسي بر تكو غفين جيبر يا دعاء كيسني واسا دي تانين كاسو بربادي جير تكا برنونن إنسي مثلا هنتي برنو تشاهدان كمني تاليا رجام كمني أكان اتخارا تاليا رجا
as dhufeen himuu barbaada. Asumaanuu ergaadhaatiitu obboleeyyan kiyyaaf keessa jiraa yeeti takkanaa jedhe. Inni lammaffaadhaa qabsoo fira qaafee nu ittuutti keessattuu ana ittuudhatti godhamtee ta'ila hanga ammaa tiddeemtu wal qabattee hawaasaaf akka bu'aa harkataniif waa lamaan kana kan dura ibsuu barbaadu. Lama kasadaffaadhaa qabsoo waan bu'aa qabu tan namni keenya irraa dagate tanii mul'ata jeetti jiru sadeen kana sadeen irraa ta duraa nuti kumaan isii himetti akka Sheekh Maamud Boosesaati, Sheekh Muusaa Su'aalaati, akkasumas Sheekh Adam Tuulaati, Sheekh Adam Carcarooti, hatta Sheekh Maamud Garaasa idillee amma tokko irraa baradhe Sheekh Mahamuudiin siin jedhu kana baranne yeroo barnoota kana silaa baranne innitti waan takka duwwaa ifa agarre. Maali duwwaan sun jennaan xaliyaa ragaa shahadaan hin jirtu yoo dooraa dheene foormiin nu dura teessu shahadaan tantee maaliidheetti jaami'aatami baratteetti dubbii tanarraa hedduu rakkannee awwadaa kaniin jiru jechuudha. Duuba ka'ee sagantaan takka nuu godhamte. Sagantaa san irratti alamu shahaadaa jedhanii hedduu mataa nu gadhawan. Achirra obboleessi keenya tokko Sheekh Ahmad Abdiiti ol ka'ee maal jedhe Sheekh Mustafaa tokkoon aboo alamu shahaadaa jettanii nu gadhawaan oolinaadha rabbi sodaadha akka itti shahaadaa tana argannu mala nu dhawaadhaa jeen jechuudha. Achirra dhaabbateeti Sheekh Mustafaan san ammoo kunoo dura taa'aa jadiidaadhaati akkasumatti immaas nama Madiinaa jaami'aa Madiinaatti baratee jazaahullahu khayral jazaa yaasini hawaasni kunillee du'aa godhaadhaaf isiniin jecha yeroo san keessatti qonsula Su'uudiidhaa bira dhaqee namoota hammanaan qabaa ji'ee lakkoofsa du'aatota keenyaa qabatee namoota kanaaf xaliyaan ragaa akka kannamtu ji'ee mari'atee akkam godhuu barbaadde uummanni kun shaadaan qabu gunii fi jaaniin akkiniin godhuu barbaadu walitti qabeetiin qaraase isaa isin wani na gargaartaniin waan nyaataa dhugaatii sababa sanii walitti dhufanii dooraa goonu akka leenjiititti walitti yaamnu na gargaaraa je'anii walitti qabee madrasaa mana barnoota daandii xaliilaa kan awwadaa keessatti jechuudha. Waliin nuu qabee Harargee bahaa tana gaalaal nama kannaa hannu adda addaarraa waliin yaamee yeroo sanitti hanga nama 200 kageewu jechuudha. Nyaachisee obaasee maallaqa guddaa fidee achirra duuba itti haasa'ee nama kana hunda shahaadaa tana amansiisee guyyaa aladaa eegallee Sheekh Muhammad Ali Boruu Asaboffaa, Sheekh Muhammad Ziyaaffaa, Sheekh Ghazaliifaa warri dirree dhawaadhaa kun ol babbahanii nu qaraasisan jechuu alada. Asirra waan ibsuu barbaadu ani ifeefuu madarasaadhaan barsiisa. Madarasaa kutaa 8 barsiisa. Guyyaa kaan guyyaa aladaa immoo madarasaa kutaa 7 baradha jechuudha. Maaliif akkaan kaa fatanamuufiin deemaa mire waan fatanamuu deemuuf jecha gaddeebi'eetiin kitaabaan baradheen giddaa barsiise san fatanaa fudhadha jechuudha. Akkasitti xaliyaa ama 3 deemnee mutawassixaa fudhadha jechuudha. Mutawassixaa jechuun ilaa kutaa 7, 8 ilaa 9 kana jechuudha. Ilaa 10tti ilaa 9tti. Niin gammade guyyaa san shahaadaan illaa shahaadaa irratti maqaan kiyya katabuu muuni tahaa jee guyyaa sun ni farke. Achi booda gaa ama 3 hun. Ama 3 akkasitti funnee saanawiyyaa fudhadha jechuudha. Saanawiyyaa jechuun akka kudha takkaa fi 12 walirratti jechuudha. Gammachuu guddoodhaan dhagahame eega saanawiyyaa tana fudhanne booda takkan muudatte ammas. Toni gaa saanawiyyaan tan waan hidhaate maali tan daandii xaliilaati daandii xaliilaa kutaa 8 malee akka seeraatti kan nu dandeessu firraa saanawiyyaa tasuudaan takka hafennu jedhii amma 3 maa saanawiyyuma tana kodhuma lamaan kana jaami'atu al-Ifriqiyaa al-Alamiyyaarraa wal qunnamtii godheenii jechuu Sheekh Mustafaan kun jazaahullahu khayranii awwadaa itti Sheekh asabootummaan kun faan nu barsiisanii amma 3 maas tana qaraane jechuudha. Amma meeqa gaa 9 jiinaa lakkaa himma. Amma tasaayilan kana booda deebinee qabxiin nuti warri dhufneef Suudaan yookaan yaa'uu ni dandeessanii
nun jennaan yaa'uu dadhabuurraa kan ka'e deebinee maal barannee diploomaa barannee jechuudha. Guyyaa diploomaa galmooynu warree jaami'atul khurxuum duwaliin maal jedhan osoo shahaadaa tana qabdanii namni shahaadaa tana qabu maaliif diploomaa barataa diploomaan nama kofee barataa nuun jedhan jechuudha. Taa'uu irra inneeti amma sadimmaas diploomaa sun barannee jechuudha. Meeqamma? Sagal kudha lama. Amata kudha lama kana booda amal lama ama sadii akkanumatti eenye laata jaami'aan jirti osoo ni fi'annu eega amanni sadimmaas irra kaayamee waliin 15 finne booda jaami'aan Ameerikaadhaa tun jaami'aan Minisootaadhaa tun nu dhuftee ama sadimmaas kana qaraanee dhiyoo akka agartan sanitti digriidhaan eebbifame jechuudha. Ama 15 lafata ama sadii lafataa barbaadaa tumaan taa'ee waan taateef irra naa keeysee ama 18tti digriin harka geesse jechuudha. Eegaan barnoota kan qaree buutu. Digalee ammas aseenuu wanni hin dhaamuu barbaadu obboleeyyan keenyaa fi saahiboota keenyaan akka yeroo takkatti dhagaa tokko waa 10 darbachuu ni danda'a waan taateef barnoota kaanis barachaa shahaadaa kollajjiilee jirturraa walitti qabachuun akka isaan barbaachisu amma nuti maajisteera jirramma. Maajisteera jirra gammachuu guddoodhaan nu dhagayama akka barnoonni minal mahdi ilallaati. Eega haadha garaa gabbaati hanga laatii keessa kaayamtutti numa barachuudha barnoonni irraa imala ilmii keessaa bu'uun gaarii miti jechuu takka ergaa tanaan dhaammachuu barbaade takka. Ergaan biraa taniin asirratti dubbachuu barbaadu waan hin irraanfatamne keessaa wanni guddoon nu mudattoo guddoo taniin ani heemu keessaa fira qaawwachii qabsoo ol qabu. Fira inni kun gaafa dura dhufu alaamaa firqaarraa amma namni firqaadhaa yooniif hin arrabsees yooniif waan iji nan aarsu hedduu maaliif nan aarsine akka isiin nama gootuun beeka. Firqaan tun fiddee jannata sibira keeysee nama biraa bira ibidda keeysee ati malakun kariim isiin jettee nama biraatiin shayxaanun rajiim jettiin sitti haasoytee maqaa diiniin jechuudha. Eegaa khawaarijaan jammaan takfiiraa dhufanii eega odoonii fi namni isiirratti hin dhaqqabin namu ulamaan tun jihaadan gootu ulamaan tun diinitti hin daleeytu ulamaan tun akkanan taatu jedhanii irrinuma sheekanii kanaan nu dammeeysanii ifin nu fuutan jechuudha. Eega isaan kanaa wajjiniin teenyee hujiidhaan waan silaa ala ta'anii irraa himan san ijaan agarree tamtu kijibarra kaayamee tamtu irraa dhugaadhaa eegaan arke booda eegaan ifin irraa deebi'ee qabsoon deebi'uu sun irratti taate jechuudha. Qabsoon deebi'uu san irratti taate kaasee xaarra baasee yeroo san keessa du'aafillee na barbaadanii yeroon gaafas obboleessa Sheekh Jamaal Aliyyiitiin wal barru gaafas keessa jechuudha. Akkasi qabsoo san keessa hunda waliin baane firaqa sadi gurguddaadhaan dubbachuu deema takka takka waarijaati. Amma isiin san hamma qabattees qabattee namni biraa hundi ajeefate akkasitti taa'uudha jirti. Odoonii fi tana reebuudha jirru isii tana uummata irraa eeguudha jirru maaltu dhufe duuba Abaashiin dhufe jechuudha. Gooboo baaftee Abaash tana irrattis gaa seenaalee dalagamte gaafas akkas goonee jechuudha miti. Waan hunda irra guddaa taarikaa dalagaa taarikaa dubbata namninis dachii fi samii wanni bakka sanitti dhiyaate hundi ni beeyti. Alhamdulillahi hedduun ajjaanee ummata keenya wallee jechuu gaafas keessatti. Lama osuma tun akkasitti deemuudha jirtuuti amma tabiraa dhufte jechuudha. Tabiraa tunaan akka kiyyatti khawaarijaa saniis Abaash saniis irraamtu. Akkamitti irraamtuudha haayannu akkamitti irraamtuudha khawaarijaan san achi bahateeti waan irra wal dhabdees ni qabda tanarra wal dhabdee himama. Abaash saniis tanarra wal dhabdee himama. Amma tan akkamtu jira kitaabni ati qaraatu tokkuma ilmi ati himtu tokkuma 50 teessalillee tokkuma gaafa duraa kofoollee haraam yetti kofoo sun ni dhiifte gaafa duraa footoon haraam yetti footoo sun amma isiidhaa tokkoffaadha footoo maan kaasiniif si arrabsitimma gaafa duraa footoo kaasuun haraami amma immoo footoo maaliif fokkiftaa maaliif footoo qaceellotti hin kaafne yettimma gaafa duraa mihraabni haraami gaafa dura dhuftu sun amma mihraaba san bira kutteeti
miiraa basan irra si jeeftii umma miiraa basan qabattee jechuudha. Gaafa duraa muhaadaraan akkana walitti dhufanii godhan haraami. Amma immoo qabatteeti muhaadaraa san irratti ergaasii dabarfachuudhaaf itti fayyadamti. Waloloonii fi nashiidaa baasuun haraami nama biraa irratti. Yoo sheeka isaanii baasan ammoo faarsan ammoo halaali. Irra fokkottuun irra ajooytuun firaqa amma maqaa bareedaa baafattee ka isiinii fi maqaan isiin baafatte san dachii fi samiin adda fagoodha. Sani tanaanis amma waan takka waan ajaa'ibsitti khawaarija biratti eenyu jibba ba'anuma. Abbaa biratti akkasi. Firqaa jammaa arrabsoota ammaa tana birattis akkasuma. Saniif yoonii fi ati kan haqarra jiraattu taate qabsoo cimsitu taate adawwiin kan keeni guddataa beekuudha qabda. Amma duuba irra wasakni wallaahi al-aziim wa billaahi al-kariim irra wasakni hadafni siilleen hin beekamne. Firqaa ulamaa xiyya silaa aduwwiidha darbatan ulamaadha darbattu. Xiyya silaa warra amantii tanarraa nama yaamutti darbitu. Warra amantii tanan nama yaamutti darbitu. Ka ijjisiidha hogguun ifi getteesse hogguun ifi dhaabbatte hin agarre. Kan ulamaadhaa fi du'aata waliin dha'u majliisa irra duulu laallaan. Amma majliisa kana waan ajaa'ibsitti ta'u gaafa inni filamuudhaa deemu filannoon dhorkaadha jenna. Filan majliisa kanan filannu jenna. Hogguun ifi inni ziyaara jee gabbee abol bira maan dhaqin duuba jenna. Hogguun ifi ati bira dheeytees maaliif bakka akkasiitti bakka bareeddummaan godhin jenna. Suuraan isaa maaliif ifin ka'in jenna. Firqaa hawaadhaa jechuun tan nafsiyyaa jala deemtu tan lubbuu jala deemtu. Dhaamsa ati deette asuma keessa dabarsaa rabbii keessa yoo fi sodaattan. Firaqa diin adawwii islaamaa hoggu takka hin dubbanne ummata islaamaa malee. Nama garii jira har'a sheekh abaluu. Hattaa sheekummaa sanallee birni dhiisanii akka waan inni fudhachuudhaan agartee sheekummaan sun garuu hafu. Garii immoo sheeka ji'eeti maqaa yaama. Warra kana awwannin hin jiru. Quraana keessatti illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra diin xiqqeeffatu warra diin itti hanjamaa godhu hoggaanii fi dhageessan biran taa'inaa jira. Biran taa'inaa jechuun bar foolloo teessan irraa deeffadhaa jechuudha. Hin dhaggeeffatinaa jechuudha. Ati akkasitti dhaggeeffatta. Viyuu isaa ol ka'a. Inni mooraalii godhateeti sagalee diyyataniin dhiyoo aboluu arrabsee akkasii waraabesan nama hammanaan naa laale jenne. Nama hammanaan naa laale jedha. Ati immoo feetu kokkoflaa laale. Feetu balfaa laale. Feetu jibbaa laale. Hamilee itti godhu jirtaa isa jajjabeessuudha jirta jechuudha. Saniif daa'ii islaamaa nama xiyya islaamaa nama islaamatti islaamummaadhaaf nama yaamutti xiyyaasaa as deeffate. Namni sun haasida adawwiidhaa ta'uu beekaadha. Rabbi ragaa isinitti haa ta'u, dachiin ragaa isinitti haa taatu, samiin ragaa isinitti haa taatu, foolloo keessan irraa deeffadhaa. Hin laalinaa, hin daawwatinaadhaan isiniin jechuu barbaada. Hangana. Ayyee. Gaafii hawaasa raayillee dhiyaattanii jirti akkamiin ni keessummeessin amma? Ayyee. Haasawaa ammaatti goote keessattuu gaafiin tun deebite jeetii yaada. Wal dhabdee yeroo dheeraa wal dhabdee gartee karaa ulamoota raggee kana gidduutti argamu irra caalaa isaanilleen keessatti ni mul'atanii komii tana akkamitti ilaalla sheeyinii warra ta'u jira. Tana wanni ilaalan. Wanni takka hogguma dubbatamtee eenyurraa dubbatamtee jedhan. Nuti alhamdulillah gamtaa ulamaa Harargeedhaa keessatti isaan ture Sheekh Adem Tuulaatirraa sagantaa waraabuu fi atilleen eessattiin si bareette. Dhuga. Sanuu sagantaa irra si bareelleen beeku dhuga.
Kijiba ragaadha fageessaa jiran. Bakka wanni sun irraa uumamteen siima. Tole. Bakka wanni sun irraa uumamte kaasetaa waloloodhaa kan hin baasisan keessattiin nuti ilaaltiin keenya diiwarra salafaa kakaraasan goree milkaa'uunsaa ifa. وهدينا هدي آل الهدى طوبى من بهديهم قد اهتدى هجي باسي أكاسي جمعني الرب سوخوني مكا سلفيا خبافة خوني خسلفيا نساني راكل كل داخون نتلال دين كينيا دي ورا سلفا جي نمني سن سلفيا خيمون ولو جاني روفان أمتا ديدة مدورة أما ديدة بديانة جرا namni dura waan san dura ejjennoodhaan dhaabbate anaa fi saahiba kiyya Jamaal Aliyyiti. Dachii fi samiinis ragaa dhaba. Namni hundi raga baha. Waan san keessatti irra qabsooynee majlisa Sheekh Abdulatiif dheeynee aboo wanni tun salafaa karaa salafaa irra jirtu ni kijibdii maqaadhaan hin dagaminaadhaa jenne jechuudha. Gaafin takkaa'u kan salafiyyummaa tana ni didammoo dura dhaabbatamoo ni didammoo akkamii gaafin jettus ni jira. Gaafii amma ati dubbannaan hin ta'u. Laal odoonii fi isaaniif hin tahin salafiyyummaa namni fi fira ta'ee qabilaa diinaanii hin jiru. Namichi hoggaanii fi maqaa salafiyyummaa kana lalise. Akka salafiyyaa dhugaan ta'in achumaan hubadhu. Siigalee akka salafiyyaa dhugaadhaan hin ta'in hubadhu. Sababni maali jennaan ulamaa'iin teenya hundi karaa salafaarra jirti. Isinii galee ulamaa'iin teenya hundi karaa salafaarra jirti. Wannummaan inni keessaa salafiyyaa kana dididee ija'uuf salafiyyaa arrabsoo san baanata maqaa arrabaatiin deemtu san. Isinii galee taniifuu jammaan kun gaafa dura dhufan jechuudha. Gaafa dura dhufan diish caccabsaa'ee lakkaa'e mihiraaba diigaa kophee masjidaan seenuu waajiba hamma masjidaa wada kana guddaa kana seenuu alaamaan masjida warra bidaadhaa jennu alaamaan warra masjida bidaadhaa jennu gaafa duraa san keessatti holaa duraa kopheen jiraachuudha. Kofoo taatu haraami jennu. Sirwaala waan jedhamu kofoo kaayyachuun haraami jennu. Gaafa dura dhufte sun ibiddoo itti raafeera. Isinii galee meeqamitti deebi'aaf? Darsii 8ffaadhaa fuula 18 irratti waan afaaniin Afrikaa teenya himnu miti jechuudha. Laal akkana jalaal baaba kana laal fi bayaani aqiidatil muslim jedha. Darsiin 8ffaa maaya aqiidatuka jeeti aqiidati wal jamaa'ati jeeti man hum ahlus sunnati wal jamaa'a jee deebisan man kaana alaa maa kaana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa ashaabu jee min ayna ta'khudhu aqiidataka jee min alqur'aani was sunnati sahiha jee وبماذا تفسرهما قراءة سنة مالين فسر قوينه بفهم السلف الصالح جئ من هم السلف الصالح ونان هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف وإن كان متأخرا عنهم في الزمن فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان جيد الله كتب بك على مديمة نكار كنيف فهو سلفي وإن كان في عصرنا هجي كتب يجو كتاب نقول بالرئيسات أنا تخفيف التعليم للأطفال ومن في حكم من النساء والرجال جاء مجموعة الأولى أما ننسيهم وراديمو نوتي
namni tokko amma fakkeenyaaf Hizbullaa janiiti waan ni keessa jirti biyya Lubnaan keessa. Maqaan Hizbullaa kuni alaa inna Hizballahi humul muflihun jaagaree rabbii jechuu hiikan. Maqaa Hizbullaa san hin laallu ummanni Hizbullaa jaamee jaarame san ummata badaadhaa uma enna malee ma'anaan san badduudhan jennuu beekri. Sii galee ammaas deebi ahbaashummaan dubbannu tun ahlus sunnaadha ja'a. Deebinee ummanni gartee ahbaashaa san jenna malee ahlus sunnaa kanan arrabsinu jechuudha. Karaa salafaa odoonii fi isaan kun hin jirre nuti laaldiin keenya diin warra salafaa karaa san goree malkaa'uun saayifaa jenne warra diin kanan nama yaames maqaa lakkooyne jechuudha. Ammaas gurbaa tokko kan akkaan diin qabu alla jaalala isaa awwaafteen qabu. Muhammad Abdul Wahab namoonni beekanii laakiin aqiidaasa hedduun hordofanii annumaan jaaladhaa isa waan gabbaru rabbuma afaan kadhaaf amma wal agarru almar'u ma'a man ahabbaatu jira sa'ee isaa wal dhabnaa ballamaatu jira wal nu haa agarsiisu warra salafaati teessoo teenya godhee ollaa ambiyaati jennee waa'ee tooyidaa ni boonnaan malee nuti karaa salafaa ni boonnaan malee irraan boonyu. Walaakin ammoo najaasaan jechuun najisaa fi najaasaan hin xaaramtee hin qulqullooyne maqaa salafaa san ba'attee kijibaan jechuudha. Hammanuma hin dandeenye isaan. Hammanuma hin dandeenye. Maqaa kijibaa salafaa san godhattee maqaa salafaa san taballeessitu tana jechuudha ati uwwiin teenya. Ta irratti illee lollu jechuudha. Sababa ati gaafatte tan warra Harargeedhaas hin jaan. Ulamaa'ii Harargeedhaa ilaa hanga gaafa sirraa eegalaniiti itti walii galanii Harargeerraa bakka na buusanii amma kun itti gaafatamaa barnoota Oromiyaadhaa na godhan. Waan garii dirqiidhaan nama dubbisaa beekan. Sii galee gamtaa ulamaa'ii Harargeedhaa keessatti osoo maqaan gamtaa ulamaa'iin jii wajjin hin jirra. Odoo maqaan siidhaa waldaa ulamaa Harargee bahaa jedhu waldaarraa gamtatti haa jijjiirru. Harargee baarraa Harargee haa jennu enneeti maqaa sun nufaadha warri jijjiiree waldaa ulamaa Harargeedhaa jechuurraa gaafa Sheekh Abdulrahmaan Muudaa afaan sheekan keenya jedhan jechuun maqaa kanarratti nuyi warri gattaa'ee gamtaa ulamaa Harargee jee jijjiire warra sun irraa jechuudha. Tuni waan fatwaa Sheekh Aadam irraa waraabnuun akkaataatti sheeka keenya Sheekh Muusaa Suwaalaa faadhaa hojii jirruun akkaataatti ulamaa'oota keenyaa wajjiniin jirruun ziyaaraa dhiyoo tanaatirra gaara baati. Muraanni isaanii jechuudha. Muraanni isaanii waan tokko Ameerikaa irraa dhufee tokko Yaman irraa dhufee tokko Jabuuti irraa dhufee faraqaa footokoppiidhaa ta'e isaan fidan san dhugaadhaan dura dhaabbate maasha Allah ittiin gammada. Anaa wanni tun karaa salafaa irra jirtu ni kijibdi jee naafi Jamaal Aliyyiiti qaje. Sanirraahi wanni isaan barbaadan jechuu ta'e isaan ja'a wahuma san dura dhaabbachuuf Abaash dura dhaabbachuuf nin gammada. Khawaarijaa dura dhaabbachuuf nin gammada. Jammaa arrabsoo dura dhaabbachuudhaaf nin gammada kunoo gaafeen tana. Tanuma akkasi sossodaattee akkatti dubbattuudhaaf deebbalees akkasitti cinaa deddeemta. Beeta reefuu ati xiqqoo irraa fi qabe jennaan ifirrumaan kara goola bittuu as dhufe gaafiin gara keessaatiin hedduunatti barrooytee waan jirtu jechaafiin Adi atto adi sanis naad dalagee kana afaan xiqqona jechuu didee bar. Wahuma hoggu dirqiin si fiddeeqa deebisaa deebifta malee. Amma gaafii tana deebiste jeedii yaada wal fakkaatti gaafiini waahuma salafiyyaa jecha jiru kana wajji wal qabatu. Dura dhaabbatamoo warra maqaa kanaan daldaluu sheeyni waan kana dura dhaabbatamoo yaani gaafiin takka takka haa xiqqoo dubbachuuf illee natti ulfaateetiin saniif dhiisaa jira akkana fa'aa jettee humna ishee. Abbichinuun kaan fannin hojii. Sheeyni keenya Sheekh Jamaalaaji maqaa salafiyyummaa kana dura dhaabbatamoo warra maqaa kanaan daldaluu jedhe. Yoon ebi deebisaan amma dabre kanarraa hin galin kaa. Yoon ebi amma dabre kanarraa hin galin tokkootitu gaaf tokko warra dhukkuba kanaan qabame maqaa isaa dhabuun barbaadu
leenjii takka keessa dhufee bar annin beeka balaan sun akka bira baate balaan sun hogguu nama bira baate khalaas waanidha balaan sun hogguu nama warra bira baate nuura tokko asirraa si fuudhama osoma nama kana keessa jirtuu khalaas nuura tokko qabu namni san ga'ani waa anuma qofa taatu boojii jibbansa nama islaamaa kana jibbee gorsi inni gorsu qalbii naman jiisu arraba hijaadha harka inni facaase iyye lallabe wahuma takka waan diin hin gartu akkasii namni san waa'ee tokkummaa dhaggeeffate beete kan abbaan sagantaa tana gaggeessu haqarra tokko ta'uu namni islaamaa haqarra tokko ta'uu hogguu dhibbata akkarra waan caalu inni irra deddeebi'ee dubbate gaafeen qaba jee barboodarra tokkummaa guyyattan maalirra tokko ta'ammee jee tiila haqarra tokko ta'uu jiru sun hin dhageenyanni maaliif jennaan tokkummaa matanaa isaa aarsee jira akkasi kunis ammoo tiilaan dubbadhu kana hin dhageenye jechuudha akkamit dhageeya silaa nama inni jaalatu tokko bira dhaqee suuraa ka'u nama inni jaalatu tokko faarsu gorsa keessa buuse yeroo gadi nagarre quubii walis seenaniiti kunkunoo karaa baaleeti as faarsa hogguni faarse kunis firraa kafalachi dhufeeti abaluun sun hayyuudha jee faarsa talabbuuni fi namni sun ammaas deebi'ee akka waan mammaraatuuti illee gorsee wayyaadhaa mire muraanni yoonii fi fakkeenyaaf ati nama san numa faarsite jechuudha wulii laa khoofun alayhim walaa hum yahzanuun eemaluu maa shi'itu waan feete jala muraanni sheekuma isaanii guyyaa tokko faarsu sheeka isaanii san faarsinaan ati nama waan safuu haasa'us nama akkan qabne taatus kalaas si faarsaniituma galata sii galchanii muraanni hadiraa wanni tun imma dhugumaan isin himaami hadiraa ammayyooytee bifa tanaan akkaanii hadiraa warri hadiraatiin sheeka keenya maan ziyaarree sheeka keenya maan ziyaarree jeetuma lol hadiraa ammayyooytee jechuun wanni tun bare faaruu wal faarsan irratti quubii seenamoota akka wallee hawaasni nagarreen si'a warri miidiyaa ni beeka sheeka kan warri miidiyaa ni beeka quubii walii seenaa namuma fakkeenyaaf laal afaan isaa safuu hin qabne waan bargaa waan haadha mana fi nama tokkootiitu haadha mana isaa fuudhee arruma fuudhee gallakkise baru gallakkise yeroo baru gallakkise waan dura niin hiikennaan maaliif hiiktennaani maal jee arraniimu dura hiikee haayimuu jee namni jaartii fi eebii fi hin dubbatu haa jedhanii hiiksisanii abuu gaalkanuma tokko hojii bultee gadhiiftee himennaani namni bilisaa ajnabiyyaan dubbatu jee amma ajnabiyyaadha isini obboleettii islaamaa nama tu'uu jee nama afaansaa haadha mana isaatiif waa hedduudha jira yaabaleeso nama hayaa takka hin qabne sababuma inni faarseef as beetuma faarsuudha kun ammoo ati waan feete dalagi kheyrii feete dalagi si dubbachuun nama isa bira nama kafarsiifti shartiin ati itti daa'ii taatu nama tokko maqaa dhooytee namni sun hayyuudha namni san jabaadha majlisa isaa dhaqaa isa qaraa yennaan kalaas wulii ati akka warra gartee lola tabuuk yookaan gartee jeeshul usra akka nama gaggeesseeti wulii kalaas hisaabaa fi miizaanni sirra hin jiru jechuu gama isaaniitiin jannata akkana jechuudha. Wallaahi sheeka bareeda gaafii alarraa keessa seentuu tana boodan keessumeessuu takka qofaan naafee nama tokko hawarayyaa ta'uu isaa mallattoo yookaan haasoo isaarraa waan inni fayyadamu irraa maaliin beeknaa jette. Allahu akbar waa sadii inni himaaf walitti mallattoo hawarijaa ta'uu takka ji mallattoo inumaatu aabaashuu ta'uu mallattoo jammaa arrabsoo haaraya ammaa kana ta'uu kan nu keessa dhokateetuma nu keessa deemu kana wanni beektuun mallattoon isaa hadiisa nabiidhaati sallallahu alaihi wasallam akkam jaa bifa hawarijaa gurii feemu yaqtuluuna ala ladiyaani wayatrukuuna ala lawsaani je warra diin gartee gaani gatan hawarijaa warra amantii ni gatti
warra kaafiraa ni dhiifti je. Amma wanni beektuun tun khawaarijaa yoo taates ulamaa hamachuu malee sheekkan hamachuu malee warri kun saahibu isaanii. Jammaan keenya kaarrab sootis ka qabrii jiru kan bergaa amata 80 dura du'e ama 70 dura du'e akkana deqa. Kanammoo diin hin qabne ka amantii hin qabne ka aangoo qabu ka bira jiru akkuma inni muwaadaraa tana isa hayyamuu fi isa faarsa. Kun shaadaan qabu beeka ka shaadaan qabne kana ni faarsa. Maaliif faarsa? Ija firraa qabuuf ilaala woo inni kun nagee akka jedhanii isattuu inni faarsa kana. Kanammoo hin kabarsiisulleedha jecha arrabsa laal. Nuti hin kabarsiifnulleedha jecha. Kun olii annammaa rahimahullaahudha. Rahimahullaahu jechaati hin kabarsiifnulleedha jii arrabsa. Hammas takka haaniin quudhu kana amantiin qabne sun hammas takka hin dubbatu. Nama isa jala yoo ni fiseente sheekha balurra raddi sheekha balurra raddi sheekha balurra raddi keessaa barbaadee nama biraadhumaa hun agarree jira. Alaamaan warra khawaarijaa nabii rabbiitii hime sallallahu alaihi wasallami warra kaan hin tuqanii ummata diina eeggatanii aduwwiin isaanii ummata diinii jee nama namuma diin kanatti da'awaa godhuu fi barsiisu eeggatu khawaarijaadha bara dhume. Gaafin teessin deebite jeeti yaada galatooma. Imalli isin ganaa fuuldura irratti hojjetuutu nu hafa jettan sheekh. Imalli fuuldura irratti hojjetuudhaatu nu hafa hawaasni keenya ergoo kanaanillee jettan yaadan yoo jiraate inshaallah. Maashaallah dhugaadha namni mul'ata qaba. Mul'anni kiyya kaninani qaceellotti qalbiidha yaadee yaa rabbi bakka naagee hojii tokko nama tokko wajjin inillee haasofnee jira. Namni sun ammallee fagoo miti ammallee asuma jira. Mul'ata hawaasa keenya kana attasfiyatu wa tarbiyatu qulqulleessuu fi leenjii gaarii isaanii kennu miidiyaa bareedaadhaan sagantaa bareedduudhaan akka hawaasni kun badiila harkatu waan bakka isaa bu'u harkatu lubbuu tana yoo ni ati waan gaariidha gaarii bakka hin buunee fi waan biraa jala deemti. Yeroon ammaa yeroodha. Amma namni hammi nu laalu jiru kun hundi akkaataa inni itti jirus rabbii beeka kun ciqilfatee jira kun dhaabbatee jira mana mana jira ganda ganda jira qaarra qaarraadha jira. Waan rabbiin amma laaffise kanaan abdiin tiyyaa fi hamileen kiyya miidiyaa arraan tana namni itti fayyadama isaa kun namaan jallisuu fi kun falawara heddummeessuudhaaf godhe kana akka karaa kheyrii irratti godhamee miidiyaa ammaas turaasa islaamaa hambaa islaamaa nama agarsiisu seenaalee dhokatte hunda nama agarsiisu kan nama kana mana isaatiif barsiisu waa'ee hayaa safuu waan amantiidhaa nama barsiisu waan galaa sinqii meeshaa namaa ta'u leenjii namaa ta'u gadhaabuudha kungaa irra tokkoffaan namni waan kana qabu obboleessa kiyya Abuu Sabraddiini anillee narra fidee jira rabbumaan mijjeessuu dhabee ilaa hanga ammaa waliin deemuudha jirra malee kaayyoon tiyya guddoon akkuma imaamu Albaaniin nuti zabana kana keessatti kaayyoon teenya attasfiyatu wa tarbiyatu nama kana qulqulleessuu aqiidaadhaanis tarbiyaa leenjii bareedduu nama kanaa kanneen jiilii dhaloota kana diiniif qopheessuu kabaja islaamummaa keessa gadhaabuu namoota kabaja islaamummaatii fi kabaja amantiidhaan qabne kana akka namni akka furrii firraa fuudha maal furrii bi akka sagaraa firraa haqanii firraa haqee jalaa dhaabbatee qullaa godhee maraataan kophaa iyyee maraataan kophaa huccuu facaasee iyyee akka warri haqaa kun guddatu godhuudha kaayyoon tiyya inshaallah rabbi nu haa mijjeessu kanaan jaa mul'anni kiyya guddaan namni kun waan bu'aa yaadaa waan yaadaa wanni kontoraata ta'ee wali qabu jechuudha. Silaa namni diin barate yoo ni fennes majlisa barsiisu miidiyaa kanaatiitu akka isaan diin irra barsiisan godha nama meeqaa jira kan awwalaloo raayyaadhaatiin manzuumaa raayyaadhaatiin inni qaree hajuu jira.
kakaaseedha kan keetiniin bar dur osoo leebin dhaggeeffadhu yoon akkasaa kanatti ilmiin baranne ji'ee bahee jedhu jira. Saniif wanni kun waan nama kakaasu waan taateef masjida ijaaruu yennaan isa kanaan jaarsifta. Madarasaa ijaaruu yennaan isa kanaan jaarsifta. Dadhabaa isa kanaan gargaarsifta. Sodaa rabbiirra nama kaasu amaanaa jabeessu waan adda addaa hunda isa kanaan goosifta. Saniif makiinaa qilleensaa jechuun inni bara makiinaa qilleensaa ka geejjibaa hawaa hundarra fe'attee ittiin imaltu jechuudha. akkasii jechuun kaayyoon tokko sana kaayyoon lammaffaadha kitaaba barreessuu. Amma sheekan keenya irra guddaa namoonni afaan oromootiin irraa barreessa kun seenaa imaamu Ahmad san fakkeessu seenaa Bukhaarii san fakkeessu akka asumaanuu seenaa dhugaadhaa barattoonni keenyallee barsiisonni keenyallee barreessuu irratti waa barreessuu irratti akka jajjabaatan kanaan dhaamaa anilleen kaayyoon kiyya wanneen kan argamsiisu. Barakallahu fiik jazakallahu khairan sheekh. Indagatin imaanaan aan jettu buleen ta'e qasdalaahi inshaallah waahee madda haraashii san irratti inshaallah nu jabaadha madda haraashii san nu jajjabeessa waan san irratti yaada waan jettanii yoo qabaatan inshaallah. Ayyee inshaallah taate yaada kanallee haleeffatte dubartiidha. Madda haraashii san nu jajjabeessa itti nu dhaami sheekatti illeedha achirratti maal nu jettanii taate yaanni bareedaadha amma gaasirattu itti gaafatamaa barnoota Oromiyaadha jedhan gaa amaanaan guddoon irra dhufteewu. Barnoota Oromiyaa guuniif jan waa lama kanneen dura kaayyoo qabadde barnoota keejiidha. Duruutiin kitaaba keejiidha baasee jira. Waa'ee nama seeburra. Gana maxxansitanii kitaaba kana. Kitaaba keejiidha maxxansuudhaa fi baasee fixee hayyoota agarsiise guyyuma naan jedhan irraa as deebi'ee baasee irraa xumure keeji 1 2 3 sadeenu rawdatul ula rawdatul thani rawdatul salis joollee dhaloota dhufaa jiru kan sheekanni keenya shee'amu watar hogguu dubbatu hunda aboo dhaloota dhufaa jiru aboo miila nu jalaa ciraa jiran aboo miila nu jalaa ciraa jiran aboo joollee diin irratti inni ji'ee irraa oo'usan bakka san inshaa Allah rabbiin na gargaara ji'ee kitaaba 3 keejii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa ji'ee duruutiin barreessee xumuree maxxansineetuma raabsuu malee taakka kan haawwanii kun kaniin ammaa kun tokkoffaadhaa lammaffaa sadaffaa ji'eetti deema isaaniiniin haawwan faafirkaa joollee tana oomishtu joollee dhaloota boruuf bakka ge'u isaan kanaan jalqabeetumaan hamma dandeenyutti itti yaana isinis miseensa kiyya warri barnootaaf akkasii yaaddansanii sagantaa bareedduuniin isinitti as bahuu ta'a akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana kana keessatti wajji tahuu tana iccitii adda addaatiin dubbate amma salaata keessatti yoo kophaa salaatte iyyaaka a'budu jettu iyyaaka na'budu jetta malee hiikaan isaa immoo yaa rabbi suma qofa gabbarra jechuudha kophaa yoo jiraatte immoo yaa rabbi suma qofaan gabbaran jettu sila akka namaa xiqqaa hogguu jammaadhaan salaattu iyyaaka na'budu jetteeti هقولي في مو خباز لا نعبد اهديني الصراط المستقيم جت اهدينا الصراط المستقيم جت يا رب خرا ديريرا نوكا جيل جت تمله خرا ديريرا نكا جيل جت يا رب سموكو فغبر تمله سموكو فان غبرن جت يو خبا جرات تله السلام عليكم جت كنا ما يدو ورحمه الله السلام عليكم جت تمله السلام عليكم جت خنا هندر علماءين اچتيرا قبا جونون wajjini maleen taatu jechuudha jaanii maddaan araashii ta'ettan barnoonni barbaa jettan wanni hundi hogguunii fi ammaarra ziyaaraan akkasitti dhayne sun silaanii fi nutiin sun akkasii wal qabannee bakka san akkasitti dhayne dhufu baanne takka warri dhaynu sun silaanii fi hulaan hubanu baate akkuma hulaan hubananii qalbii isaanii akka hubananii qalbiin hubanu baatanii nam tokko kophaa waan godhu hin qabu waan taateef anis dirqama kiyyaniin baa isinis dirqama keessan baa jajjabaadhaadhaa jechuudhaan barbaada. بارك الله فيك جزاك الله خيرا طول الله عمرك شيخ خيني شيخ جمال هاجي والله مقا ربي تنين قلتو مسنجيشو بربادا ايغاس يامو درقا قيس اسلاما افت ديستي حواس اسلاما اللي هنقدن ديست قرينا مرة خا انكان سغنتا افيرتي وجين هاسو قرو ديسي
siyilaa hoo bilbilan qaabneetu jira. Ate immoo abbaa dargaggeessa taatee gabbuutee akkanatti hawaasa keetiif illee seenaa bareedduu sana qooduu keetiif hedduu galatoomii siin ja'a. Inshaallah sagantaa bareedduu waliin turre dogongorro yoo jiraate illee inshaallah dhiifama isin jecha hedduu galatoomaa dhaamsi isin hawaasa keessaniin ergaan isin dabarfatta yoo jiraate inshaallah asumarratti gabaabsitanii waan isin dabarfattan jira ergaan isin hawaasa dabarsitan. Yoo wal arguu baanne walii jiru irratti wal harkaan hin ooltu jannata keessatti jennaan ka. Allahu akbar. Shahaadaanuu godhii kalaamarraa booda onnee kennuu naqii haqiiqaa toohidaa jennaan. Wanni kan akka malee jaaladheetiin har'a bakka tana irraa qabdeen beeku. Umaa. Inshallah. ما شاء الله. طول هدونا قالوا ما شاء الله جزاك الله خيرا الفاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أواصل نمنا زيرتنا كيرتني في يومنا قد شيخة إن شاء الله. فول درو سكنتاين دفول لي